Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraata isiniif haa ta'u akkam jirtu. Ana biraa hunduu nagaadha. Gooftaan galata argatu. Tole biyya alaa biyya keessa kan jirtan dubbii Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo isa jiraataa isinii hiruudhaaf dhiyaadheera. Inni nu gargaaraa jiru Waaqayyo karaa hundumaa galata guddaa argatu. Maqaan koo ergamaa yaada isaa gaariin jedhama. Yeroo nuu kenname kanatti immoo sagalee Waaqayyoo waliin hirmaannaa gooftaan nu gargaara maqaan isaa ulfaatu. Namoonni sooshaal miidiyaa keenya hordoftan hundumtuu ergaa kanaan Waaqayyo waan gaarii akka isinii godhu nan amanaa. Gooftaan galata guddaa argatu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa jajamu. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Har'a sagalee Waaqayyoo kan waliin dhageenyu faarfannaa 125 lakkoofsa 1 irraa amma 5tti kan jiru dubbii Waaqayyoo waliin dhageenya. Waaqayyoo saba isaaf gaarii godha kan jedhu irratti sagalee Waaqayyoo waliin dhageenya. Waaqayyo saba isaatiif gaarii godha yookiin immoo Waaqayyo saba isaaf gaariidha. Naawom 1:7 irratti sagalee Waaqayyoo na dubbatu Waaqayyo gaariidha jedha. Gaarummaa Waaqayyoo ibsa namni kuni. Guddummaa Waaqayyoo, arjummaa Waaqayyoo, badhaadhummaa Waaqayyoo, araara Waaqayyoo ibsa. Waaqayyo gaariidha jedha. Waaqayyo baroota keessatti saba isaaf gaariidha. Saba isa barbaaduuf, saba isa dheebotuuf, saba fuula isaa dheebotuuf, saba fuula isaa barbaaduufi Waaqayyo gaariidha. Gaarummaan Waaqayyoo kun kan dhaabbatu miti. Gaarummaan Waaqayyoo kun kan gargar citu miti. Gaarummaan Waaqayyoo kuni kan barri dhufee darbu jijjiiramu otoo hin taane gaarummaan Waaqayyo saba isaatiif qabu kun dhaabbataadha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Kanaafi Waaqayyo saba isaaf gaariidha kan nuti jennuuf Waaqayyo maaliif saba isaaf gaarii ta'a hoo jenne Waaqayyo warra isa amanataniif gaarii ta'a. Warra isa amanatan, warra isatti of kennan, warra isa abdatan, warra ija isaanii isarra kaawwataniif Waaqayyo gaariidha. Sabni biyyi Waaqayyoon amanatu. Sabni Waaqayyoon amanatu. Mootonni Waaqayyoon amanatan. Waraanni Waaqayyoon amanatu. Xiqqaa guddaan hojii isaa irratti ba'ee galuu isaa irratti warri Waaqayyoon amanatan Waaqayyo yeroo hundumaa isaaniif gaariidha. Waaqa gaarii qabna. Waaqa dansaa qabna. Waaqa dinqii gochuu beekuu qabna. Waaqa hojii hojjetu qabna. Kanaafuu yeroo hundumaa wanti nuti beekuu qabnu Waaqayyo gaarii ta'uu isaati. Waaqayyo gaarummaan isaa bara baraan kan jiraatu ta'uu isaa sirriitti beekuu qabna. Kanaafuu sabni Waaqayyo gaarii godhuuf eenyu jenne warra Waaqayyoon amanatan. Warra Waaqayyoon amanatan Waaqayyo gaarummaa isaatti agarsiisa. Oddoo hojii keetti lafa baatee galtutti oddoo sochootu hundumaatti Waaqayyoon amanatta yoo ta'e gaarummaa Waaqayyo argita jiruu kee irratti. Gaarummaa Waaqayyo argita eebba kee irratti. Gaarummaa Waaqayyo argita gaa'ela kee. Gaarummaa Waaqayyo argita waan qabatte hundumaa irratti. Kanaaf Waaqayyo warra isa amanataniif gaariidha. Sabni Waaqayyoon amanatu gaarummaa Waaqayyo bara. Arjummaa Waaqayyo bara. Araara Waaqayyo bara. Guddummaa Waaqayyo bara. Haaleluyyaa. Warri Waaqayyoon amanatan akka tulluu Tsiyoon isa hin mittigne isa bara baraan dhaabbatuuti jedha. Warri eenyu Waaqayyoon amanatan akka tulluu Tsiyoon isa hin mittigne bara baraan kan dhaabbatu. Bara baraan kan jiraatu, bara baraan kan hin sossoone, bara baraan kan iddoo isaati hin siqne. Warri kamtu warri Waaqayyoon amanatan. Gaarummaa Waaqayyo warri baran. Arjummaa Waaqayyo warri baran. Badhaadhummaa Waaqayyo warri baran. Araara Waaqayyo warri baran. Warri Waaqayyoon amanatan. Isaan akka tulluu Tsiyoon isa hin mittigne. Yookiin immoo isa hin sossoone isa bara baraan dhaabbatu. Tulluu Tsiyoon jechuun tulluu ol ka'aa isa miidhagaa isa ulfina qabeessa san isa simboo qabeessa san akka hin mittignetti jedha. Ergaan sinii qaban kanaan qabadhe
maqaa waaqayyo san hojjedhuun maqaa waaqayyo isan hojjedhuufiin isan ergamuuf kanaan maqaa waaqayyo isan hojiisa hojjedhu kanaan sinan eebbisa. Bara keetti wanti bara 2015 siraase 2016 ammoo sin sochoosu. Sababbiinsaa akka tulluu tsiyoon isa mittiqnee taata jedhe Waaqayyo. Dhukkubni jira sirraasu, qorumsi jira sirraasu, jechi jira sirraasu, wal'aansoon gurguddaan jira garuu sirraasu. Raafamicha keessatti akka ati hin mittiqne godhee Waaqayyo si dhaaba. Akka hin sossoone godhee Waaqayyo si dhaaba. Akka hin raafamne godhee Waaqayyo hidda kee lafa qabachiisa Waaqayyo. Orama hassee weleve henemeya. Hidda kee lafa qabachiisa Waaqayyo. Akka ati jabaattee dhaabattu akka ati mittiqne godha Waaqayyo. Qilleensi dhufee sitti bu'a garuu sirraasu. Ibiddi boba'u, qilleensi socho'u, raafamni, dhukkubni, qorumsi, harkaa dhabinsi, iyyummaan, balballi sitti wanti baay'een yoo siraase iyyuu iddoo Waaqayyooti si mittiqsu. Iddoo Waaqayyo si dhaabe mittiqtu ati. Hin dhaabbatta jabaatte. Har'a nama tokkoof ergaan qaba. Waaqayyo jabeessee si dhaaba. Mogolee kee jabeessa Waaqayyo. Humna sitti godha Waaqayyo. Si gargaara Waaqayyo. Si danda'a Waaqayyo. Si geggeessa Waaqayyo. Harka si qaba Waaqayyo. Hittiin hin duutu humna dhiiga oolichaan. Haalleluuyaa. Wanti nama raasu danuudhaaf rakko. Garuu warri Waaqayyoon amanatan maaliin ta'an akka tulluu tsiyoon hin mittiqanidha. Gaarummaan Waaqayyoo akka nuti hin mittiqne nu godha. Akka nuti hin raafamne nu godha. Akka nuti abdiin kunne nu godha. Akka nuti hin kufne akka nuti warri seexanni sirraase hin ga'a. Warri rakkinni sirraase hin ga'a. Warri qorumsi sirraase hin ga'a. Barri dhufee darbu waan dhaloota raasu yoo fide warri Waaqayyo gaarummaa isaa baran. Warri gaarummaan Waaqayyo wajjin jiru cimanii dhaabbatu. Barri dhufee darbeedhaaf sirraasu. Haalli dhufee darbeef sirraasu. Hergaan seexanaa kamuu sirraasu. Waaqayyo inni tamanatti akkati hin mittiqne godha. Inni biraa hin mittiqne isa bara baraan dhaabbatuutidha. Baruma baraan kan dhaabbatu. Kan hin sossoone, kan hin raafamne, kan hin jeeqamne, kan iddoo isaa dhaabbatu, kan hin sochoone sana bara baraan. Humna dhiiga oolichaan har'aa kaasee wanti si harkaa fiigee dhume. Wanti si harkaa harca'ee dhume, wanti si harkaa saamamee dhufe, maqaa goofticha Iyyasuus Kiristoosiin bara baraan seexanni eebba kee hin danda'in kanaan booda. Barri jijjiiramuun kan inni fidu yoo jiraate, bara guyyaa haalonni jiran jijjiiramuun isaa hiikanuun fidu. Garuu nuuf wanti guddaan jira. Bara keessatti waan Waaqayyo akeeke, gaarummaa Waaqayyo arguutu nurra jira. Ulfina Waaqayyo arguutu nurra jira. Simboo Waaqayyo arguun nurra jira. Herree Waaqayyo arguun, ayyaana Waaqayyo arguutu, ulfina Waaqayyo arguutu nurra jira. Maqaan Waaqayyo haa ulfaatu. Akkuma tulloonni Yerusaalemiin naanna'anii jiran akkasuma immoo Waaqayyo amma jalqabee amma bara baraatti karaa hundumaa naannoo saba isaatii jira. Biyyi eebbifamte jettan. Biyyi guddatte jettan, biyyi jijjiiramte jettan, biyyi waan gaarii argite jettan biyya akkamiiti? Biyya Waaqayyoo amma bara baraatti karaa hundumaa naannoo saba sanaa yoo jiraate. Sabni araarri Waaqayyo wajjin hin jirre. Biyyi araarri Waaqayyo wajjin hin jirre. Gaarummaa Waaqayyo biyyi itti marfamee hin jirre. Biyyi gaarummaa Waaqayyo hin beekne. Biyyi gaarummaa Waaqayyo hin argine. Biyyi arjummaa Waaqayyo hin argine. Biyyi araara Waaqayyo hin argine biyya hin jedhamtu. Ammas irra hin deebi'an. Macaafni qulqulluu kan inni dubbatu Waaqayyo karaa hundumaa naanna'ee saba isaa bira buufatee jira. Kan eegu, kan tiksu, kan geggeessu, kan qajeelchu. Orama haasee kan daandii banu, kan gaaffii sabichaa deebisu,
kan dukkana sabicharraa hari'atu, kan dhukkuba sabicharraa hari'atu, hidhaa garaagaraa saba sanarraa kan hiiku Waaqayyo naannoo saba sanaa araara isaatiin, arjummaa isaatiin, gaarummaa isaatiin buufate yoo jiraatedha. Kanaaf dhaloonni gaarummaa Waaqayyo beekan yeroo hundumaa kan naannoo isaanii buufatee jiru Waaqayyodha. Eenyutu buufatee jira? Waaqayyodha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa jajamu. Haaleluyyaa. Macaafni qulqulluu wanti inni dubbatu tokko jira. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa tokkorraa sagalee kana fakkaatu tokko nan dubbisame. Ammas yaa obboloota koo araara Waaqayyoof jedhaati namummaa keessan qulqullaa'aa fi Waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akka dhiyeessitan isin nan abbooma jedha. Kanaaf Waaqayyoof jedhaati amanamummaa keessan isatti amanachuu isaaf tole jechuu keessan argisiisa. Warra Waaqayyo gargaaruu barbaadu, warra Waaqayyo tiksuu barbaadu. Kanaaf Waaqayyoof warra amanaman, Waaqayyo warra tole jedhan, Waaqayyo warra bitaman, Waaqayyo baroota keessatti isaan hin gatu. Waaqayyo baroota keessatti isaan hin dhiisu. Waaqayyo baroota keessatti isaan biran darbu. Eenyuun? Warra Waaqayyoof amanaman. Kanaaf obboloota koo isaaf amanamaadha. Inni sin gargaaruuf jira. Haaleluyyaa. Inni gaarummaa isaa isinitti argisiisuuf jira. Ibroota boqonnaan 12 immoo maal jedha? 12:1. 12:1 Ibroota 12:1. Mee nan dubbisa. Egaa nuyi dhugaa baatota akka duumessaa lafa uffisan naannoo keenyaa qabna. Kanaafis kottaa wanta ba'aa nutti ta'u hundumaa cubbuu isa nutti qabates ofirraa fuunee dorgommee isa nu dura jiru obsaan hin dandeenye fiigna. Nuti dhugaa baatota akka duumessaa uffisan naannoo keenyarraa qabna. Nu marsanii jiru. Eenyu? Dhugaa baatonni. Kanaafuu kottaa isa fiigicha nu dhowwisan, isa araara Waaqayyo nurraa golge maal? Cubbuu ofirraa hin baafna, ofirraa fuuna, ofirraa kaafna. Maqaa Waaqayyoon. Kanaan booda maal jedha? Gara fiigicha keenya isa gara fuulduraatti hin fiignedha. Bara 2016 fiigicha haaraa hafuuraaf foonitti hojii keetiin, gaa'ila keetiin, eebba keetiin waan harkaan qabattu hundaanu maqaa Waaqayyo san hojjedhuun gaarummaa Waaqayyo keessa fiigicha haaraa jalqabi. Araara Waaqayyo keessa fiigicha haaraa jalqabi. Oddoo ga'uu dadhabde san akka geessutti haala dinqisiisaa Waaqayyo fiigicha addaa si'aa jalqabsiisu maqaa Yesuus. Jalqabi fiigicha haaraa. Kanaafuu fiigicha haaraa jalqabuu qabna. Barri 2016 kun bara araara Waaqayyo keessa jiraanne, gaarummaa Waaqayyo argaa, gaarummaa Waaqayyo lakkaa'aa, ulfina Waaqayyo keessa teenye wanta haaraatti siquu qabna. Maqaan Waaqayyo ajajamu bara baraan. Ameen. Hallelujaa. Huleen mootummaa jallinaa biyya ga'a. Warra qajeelota irraa dhaabbatee hin hafu. Ila dhaggeeffadha. Huleen mootummaa jallinaa biyya ga'a. Warra qajeelota irra dhaabbatee hin hafu. Kana achi warri qajeelonni dhaaba hojjechuudhaaf harka isaanii ol hin fudhatu. Yaa Waaqayyo warra gaarii ta'aniif, warra gara qajeelotaafis gaarii godhi. Warra karaa micciramaa irraa goran garuu Waaqayyo warra hamaa godhan wajjin haa adeemsisu. Nagaan Israa'eliif haa ta'uudha. Kutaan kun yeroo walitti qabu maal jedha yoo jettan, kana achi huulee mootummaa jallinaa warra qajeelotaarra dhaabbatee hin hafuudha. Ammas ergaa kan biraan sii fide. Maqaa Waaqayyo san hojjedhuufiin. Bara 2016 huuleen jalloota aga ammatti sirra ture. Uleen jalloota gadi si qabaa ture. Uleen jallootaa si reebaa ture. Uleen jallootaa sirratti bu'aa ture.
hin deemu si faana kanaan booda. Uleen jallootaa jedhe Waaqayyo saba koo irratti hin hafu biyyarraa dhalootarra Waaqayyo gaarummaa isaa innaa argisiisu maal godha yoo jettan ulee jallinaa kaasa Waaqayyo. Ulee jallinaa nurraa fuudha Waaqayyo. Ulee jallinaa nurraa dhiiba Waaqayyo. Ulee jallinaa nurraa garagalcha Waaqayyo. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Uleen jallinaa bara dhufutti sirraa haa ka'umna dhiiga oolichaan. Aga ammaa uleen jallinaa si ari'ate. Uleen jallinaa si adamse si biraa hafu dhiiga oolichaan. Kanaaf walumaa galasaa maalinni kan hin dubbachuu barbaadu gaarummaa qaba Waaqayyo saba isaa. Hin jaallata gaarummaatti agarsiisa wajjin ta'a. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Hin kadhanna Waaqayyoon. Dubbii keef galanni siif haa ta'u. Dhoksaa sagalee kee nu barsiisteef ulfaadhu. Ammaa kaasee warri sagalee kana dhaggeeffatan iddoo jiranii dhiiga oolichaatiin balballi cufame haa banamuuf. Hidhaan irra jiru irraa haa ciramu. Dhukkuba dhaheera keessaa maqaa Yesuus. Dukkana dhaheera keessaa maqaa Yesuus. Marfamanii kan jiran erga diinaatiin irra haa diigaman. Kan keetiin haa golgaman. Ergamoonni kee kumaatamni isaan haa marsan. Aduu haaraa baasiif dhugaa ba'umsa addaa hojjedhuuf saba kana. Waan haaraa goota si haa galatu maqaa Yesuusiin. Ameen. Sin argateera eebbi. Ameen.